وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قل إن كنت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ربي نكني جل قرآن ساكي kan duraa boodatti illee mootu dharri ittiin argamne kan of dura illee jijjiiramni itti seenu keessatti maal jedha duuti isin irraa dheessitan tun isin dhaqqabdi hanga feete jalaa kottoonfadhu dheessi kallattii ati sila itti du'a jettu kamirraa dheessitullee duuti isin si dhaqqabdi jedha rabbiin. Seenaa tana wal fakkaate keessatti immoo seenaa wayiitu jira. Isiinis gadaa Nabii Suleymaan nama tokkotu jira majlisa Suleymaan dhaabee akkanatti gorsu jira. Isuma kana keessaa tokko immoo cinaa Suleymaan Nabii Suleymaan inni beekama. Isa cinaatti taa'ee gorsu kanarraa cinaa isaa taa'ee warra akkanatti isa taa'ee dhaggeeffatu keessa nama tokko xiyyeeffatee ilaala. Nama tokko likkitti akka ilaala namni tokko barree akkanatti xiyyeeffatee si qofa si ilaalu ni sodaatta. Maaliif na ilaala waan jedhu ni shakkita. Si qofa ilaallan uummata keessa. Maali jedhee amma namichi kun gaqqamatee jira. Yoo ol deebullee namichi kun isuma ilaalu jira. Gaddi amma akkuma majlisni kun itti dhumatu cinqamee bakka maal ilaala dhiiroo maal narratti arge maal ilaata waan jedhu cinqamee rakkate. Majlisni akkuma ta'e dhumate sagantaa walgahii jechuudha. Sagantaa walgahii isaa dhumatee oguu amma xumuree uummanni hundi yaa'u gara isaa achi siqee ka'eeti namichi nama biraa kute akkasii isa ilaalu jechuudha. Suleymaan immoo maal jedhee yaa nabii Allah yaa nabii rabbii ati waa hunda rabbi si barsiise. Namichi si cinaa taa'u sun waan inni sallee takkaffaa naan galle lammaffaa immoo maa akkasin na laala wanni akkasin na laaluuf sun naan galle ifa naa godhii waan jedhu gaafate. Maal jedhee namichi akkasii si ilaalu sun bar إسرائيل ملك الموت جاي إسرائيل دوا إسرائيل فأنا مال تلف دوا ما أنا كوف أنا لا لا هنا ومني دلامتي ومتى أنا بات وأنا كيس أنا كوف من لا لا أما واتك سيقافة يا نبي الله يا نبي ربي وأنت كتير أنا كوف إيش نجد سي ربي بوب سي لافسه بهانغري هاتي ساجها كوف كيسة تدمت ربي سنسي قد إيجاد إتنين بوب وام براس إنقافة بوب تكنا لافسي أسيفوتتني لففقو إني نتلك أبنوين أجلسته eessa si geessiti dachii Hindii biyya Hindii dachirraa bikka isaan jiran irraa guddoon fageenya guddaa qabdi jedhan Hindii bubbee na ajaji akka rabbiin bubbee saniin immoo Hindiin na geessu na taasise jedheen si ajaje deem bubbee marra ijjatee rabbiin akkuma Suleymaan laafisanitti sallee laafisee fi bubbee masaniin deemee gaafa isaa jaa Hinditti buufte jechuudha bubbeen amma Israa'eliin kun deebi'ee ammas Suleymaan hin biratti eessa kuttee deebitee hoo jedhee gaafate amma Suleymaan jechuudha. Bar meedhis waan ajaa'ibaa akkamiirra ture waan ajaa'ibaa akkamiirra ture jedhe maal waan ajaa'ibaa meenaafis himii amma Suleymaantu jedhee gaafate. Takkaffaa Suleymaan waan si gaafadhu namichi tokko dhufee maaf akkasitti na laaltaa jedhee si gaafate Israa'eliin waan akkasii ilaaluufi hin beekne jedheen amma maarree wanni akkasitti ati ilaalteef maali jedhee inni gaafanna wanni akkasitti ani ilaalee fi namichi kan ajaa'ibe inni as jira rabbiin immoo biyya Hindiitti dhaqee ajjeesinaan jedhe asii maaltu achi isa fidee achitti isa ajjeesa akkumatti isa ajjeesuu danda'a namicha kana jedhee yaadda'u ture ani cinqamee isa ilaalu ture amma immootu rabbiin fidee bubbe masii rabbiin ajajeen jecha namicha silaa ani achitti ajjeesee rabbiin ajajee cinqamee maalumatu asii baatee namicha kana achi fide jedhee rakkatu jiru asii bubbeen naa fiddee hunoo ana karaa wajjin dararamu jiru bubbeen lafa Hindii naa fidde achitti isa dhaqee ajjeesee dhufu jira jedheen itti hime jechuudha. Amma ilaala asirraa wanni hubannu maa inni garri ati itti dheessitu sun gara si ajjeesu ta'uu danda'a. Ati irraa dubarraa dheessita seeta garuu yookiin mootu garri itti ati deemtu sun gara si ajjeesu ta'uu irraa maaltu si beeksisee isa kanaafi rabbiin maal jedhee duuti isinirraa dheessitan bakka feetan waloo kuntu fi buruuji mushayyada odoo immoo jogola ijaarama ol fagaataatti dhaqqabuu hin dandeenye keessatti illee jiraattanii isin dhaqqabdii jedha. Isa kanaafi du'a nu dhaqqabdu tanaafuu maaltu barbaachisaa irree qophaa'utu barbaachisaadha. Osoo kallattiin isiin nutti dhuftuun hin beekamin ofirratti qophooyinee waan rabbiin nuun jedhe jala deemnee waan irraan dhorgeraa dhorgamne garuu hundaanuu qophaa namaa ta'uu qabnaa jechuu isin kana keessa gorsa isin dabarsuu fedha. Aadaa wasallaamu sallim alaa nabiyyina Muhammad wa alaa alihi wa sahbihi.